Kabajamtoota hordoftoota kiyya oduu sa'aatii kanaaf jedhe qabadheen dhufeera na faana tura. Daraartuu Tulluun gumaacha nagaaf taasifteef IGAD beekamtii argatte. Jaarmiyaan walta'iinsa misooma biyyoota baha Afrikaa IGAD atileetii Daraartuu Tulluu wajjin jireenya nagaaf labsuun qooda baachuu ishee ibsuun beekamtii kenneef. Sagantaa biyya Keeniyaa magaalaa Mombaasaa irratti Daraartuun barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Dr. Warqinaa Gabayyoo harkaa beekamtii fudhatteerti. Daraartuun yeroo waraana kaaba Itoophiyaa nagaan akka bu'u waan ifatti dubbataa turteef beekamtiin kennamuu Dr. Warqinaan dubbachuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Waltajjii kamirrattuu nagaaf dhaabbachuun ambaasaadara gaarummaa ta'uu ishee hojiin agarsiisteerti jechuun dubbachuu isaanii gabaafame. Dhaabbatni IGAD naannicha rakkoo nagayaa fi hongeen hubamaa jiru keessatti namoota nagaaf tasgabbiin akka jiraatu gumaachan jedhe badhaaseera. Namoonni beekamtiin isaanii kennamuu ibsame 21dha. Kanneen keessaa Daraartuun ala lammiileen Itoophiyaa kanneen akka atileetii maqaa guddaa qabu Hayilee Gabrasillaasee qorataan seenaa Dr. Ahmad Zakariyaa keessatti argamu. Daraartuun yeroo waraana kaaba Tigraay atileetonni naannoo Tigraay irraa dhufan rakkatuu fi furmaanni akka argamu irra deddeebiin dubbataa turteef dura aantummaadhaan eeramti. Rakkoo Tigraayin ala rakkoowwan akka biyyaatti mul'atan irrattis darbee ni dubbatti. Dura taa'aan TPLF Dr. Darbatsiyoon Gabra Mikaa'el dhihoo atileetota yeroo dheeraa booda gara Maqaleetti fudhattee imalte akkaan jajaniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa biyyattii gaaga'aa ture waggaa 2 booda marii nagaan xumura argateera. Kanneen jaarsummaan marii kanarratti hirmaataa turan keessaa tokko dhaabbata buufata isaa Jibuutii godhate IGAD kan jedhamudha. Olompikii irratti atileetii jalqaba biyyoota Saharaa gadii keessaa warqii Olompikii kan argatte Daraartuun yeroo ammaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa hoogganaa jirti. Oduu gara biraatiin ammoo ministeerri albuudaa Itoophiyaa ta'anii tajaajilaa kan turan kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Uumaa aangoorraa gaggeeffamanii barnootaaf gara biyya USA'tti imalanii jiru. Erga USA gahanii biyyoota muraasa kan ta'e obbo Taakkalaan siyaasa Oromoo irraa hin hafu yaada jedhu BBC Afaan Oromootiif yaada kennaniiru. Akkaataa aangoorraa kaafaman hegeree isaanii siyaasa biyyattii keessatti qaban irratti garuu odeeffannoo dabalataa hin laanne. USA erga gahanii guyyoota muraasa ta'us miidiyaan hawaasaa irratti dubbii ijoo wanti isaan godhu mudateera. Mormitoonni isaanii qaamaan arganii yeroo balaaleffatan viidiyoon waraabame miidiyaa hawaasaa irratti qoodameera. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiraachuun walqabatees hedduun obbo Baqqalaan kabajatu malaaf jechuun deeggarsa yoo ibsan isaan kaan immoo ni balaaleffatu. Obbo Taakkalaan jalqaba siyaasa Itoophiyaa keessatti gurra kan horatan aangoo naannoo Oromiyaa irraa wayita turan dhimma maaster pilaanii qindaa'aa magaalaa Finfinnee irratti mormii dhalate irratti walqabateeti. Bara 2014 mormii maaster pilaanii qindaa'aa lafa bal'ifannaa Finfinneeti jedhamee mormii guddaa dhooseeti sadarkaa hooggansaa irratti nama dura dhaabbannaan akka jiraatu kakaase jedhamu. Bara 2018tti jijjiiramni hanga dhufutti obbo Taakkalaan hoogganaa biiroo geejjiba naannoo Oromiyaa ta'uun tajaajilaa turan. Obbo Taakkalaan ministeera muummee Abiy Ahmed aangoo muummee ministeerummaa erga fudhatanii sadarkaa kantiibaa itti aanaa waggoota 2 ta'uuf bulchiinsa magaalaa Finfinnee bulchaa turan. Bara kantiibaa turan Irreechi malkaa Finfinnee waggoota dheeraa booda yeroo duraatiif Finfinneetti kabajame.
caaseffama hooggansaa magaalattii madaalawaa hin taane sirreessuuf akkasumas Oromoon magaalattii irraa faayidaa argatuu malu akka argatu hojjetaniiru. Bulchiinsi isaaniis hundaaf akka ta'u agarsiisuu tattaaffii godhaniinis deeggarsa jiraattota magaalichaa guddoo argataniiru. Haa ta'u malee dhimma manneen waliin jireenyaa fi lafa wajjin wal qabatee kanneen dantaa dhuunfaa fi saba ofiif oolchan jechuun isaan hamatanis ni jiru.